Waqtiin kun Oromoof murteessaadha. Waltumsee fi walobsee jijjiirama kana ceessuu qaba jedhan obbo Shukrii Qaasim turtii OBN International Fan toora Skype'n taasisaniin. Walii obsuuf walii tumsuun dirqama maaliif nutti ta'a dura sanirraa kaanu? Wanni dirqama nutti ta'uuf Oromoon yeroo dheeraadhaaf bara dheeraaf jaarraa tokko ol sirna gabrummaa nafxanyaatiif sirnoota adda addaa jalatti kufee ture. Sirna kana jala immoo karaa adda addaatiin lubbuu qaalii wareegama adda addaa geggeesseeti kan bakka kanarra ga'ee jiru. Sadarkaa amma irra ga'ee kanarratti wal mormiif wal diiguu osoo hin ta'in wal jaaruun kan dhufu dura yoo obsa walii qabaanne maaliif obsa walii qabaachuun waan dirqama ta'eef bu'uura qabsoo tanaatiif tokko yoo har'a aangoo Oromoon irra jiru kana irraa kaasnee kabiraa dhufe wareegama kana daran nu kafalchiisu keessatti waan kufnu walii obsuun wal dhageeffachuun na walii tumsuun dirqama. Rakkoolee keessaa keenya ni fixanna nuti akkuma karma fedheenu fixachuu ni dandeenya. Sanirratti haalaan hojjechuun Oromoodhaa fi paartiin Oromoodhaa dirqama. Gaaddisa hooggansa Oromoo cimsuun akka barbaachisus himan obbo Shukriin. Diina Oromootii fi siyaasaan bilchina biyya sanii san keessatti ol ka'uu isaati ka'anii nan mul'ate. Hedduun gaaddisan irraa gammadee jira. Gaaddisa kana immoo firii inni gadiin bahuudhaa fi awutonomaayiz gochuu irratti humna akka inni argatu Oromoon deeggaruu qaba duubarraa. Maaliif gaaddisni kun rakkoolee jiru mana keessa fixatee gabboo akka amma dhiyoo tana gaafa paartiin Oromoo xiqqoo adda faffagaatan ji'a jaha mana cufannee waan kanaan as baane jedhu fi Oromoon akka itti gammade ilaale. Kanaafuu gaaddisni akkasii cimfamee irratti hojjetamee Oromoon irratti wal gargaaree wal dhageeffachuudhaan waliidhaan ilaameedhaan wajjin akka deemu kan godhu waan ta'eef gaaddisni sun akka cimu Oromoon hundi bakka jiruuf uummanni tumsa kennu qeeroon gaaddisa kana dhageeffatee waan gaaddisni kun jala hordofee deemuun dirqama. Miidiyaa fi miidiyaa hawaasaan karaa qindaa'een duulli Oromoo fi hooggansa isaa irratti banames karaa qaxxaamurraan aangoo qabachuuf kan kaayyeffate akka ta'ee fi kana fashaleessuuf hunduu qindoominaan hojjechuu qaba jedhan. Gara fedheen deemee gamanaan deemee wanni inni hojjechaa jiru karaa gabaabaan aangootti dhufuudhaaf kan hojjechaa jiru. Kan ammoo Oromoon jala muree beekuu qaba. Mootummaa isaa tiifachuu qaba. Mootummaan immoo ani aangoo harkaa qabaju karaa itti dhufe aangoo kana akkamiin akka itti dhufe waan keessa beekuuf gaafii Oromoodhaa deebisuu qaba. Madda odeeffannoo adda baasuun dhugummaa isaa mirkaneessuun barbaachisaa akka ta'e siman. Waanuma Facebook irratti arge hundi dhugaadhaa jedhee uummanni keenya waan Facebook irra arge hundaanii fi waan karaa adda addaa miidiyaan tokko usee haasa'eef dhugaadha jedhee deemuu miti. Miidiyaaleen tokko YouTube akkaawuntii irraa qarshii waan argataniif vieweruma barbaachuu jecha sensitiif waan ta'e haasa'ee gizee ati kilik gooteef isaaf waan lakkaawamu bifa saniin waan hin tattaane warri dabarsaatu jira. Yoo amma Facebook gubbaa ilaalte warra taa'ee guyyaa sa'a 24 nama arrabsu warra taa'ee waan hin taane jiru jira. Warruma immoo akkasii sa'a isaa kennee waan biyya jaarullee dalagan hedduutu jira. So warroonni immoo tirfii naggada YouTube irraa galii argachuu fi waan tokko barbaadan taa'anii amma miidiyaaleen yoo ilaalte miidiyaaleen warra Habashaa irra guddaan isaanii YouTube waliidhaa waan jiruuf niwusii sensitiif ta'e taayitilii kennee akkuma ati kilik gootuuf akka itti dhageeffannes waan beekaniif. So waan akkasii sanfaa dhageeffatanii akka namni keenya hin burjaajonneen gorsa. Madda dhugaarraa haga qulqulleeffatu waan tokko jarjaruun hin feesisuudha. Dinagdeen biyya keenya utubuufis nuti Oromoonni biyya alaa qindoominaan hojjechaa jirra jedhan obbo Shukriin. Professional warra ta'e addunyaarra jiru daatabeezii tokkoon investimentii biyyaa irrattis waan hedduu akka dalagan amma hojjetamaa jira. Almost amma registration isaa irratti namni hundi emailiin an amma gara kijaan nagaheen hawaasa warra tokkoon dabarseen jira. Ameerikaarras akkasuma warra Austraaliyaas I'm sure dabreefii jira. Warri kun hundi kana booda biyya wajjin uummata keenya kabaratee fi kan baratiin bifa kamiin gargaarree bifa kamiin waa hedduu hojjenna kajuu irratti sagantaa bareedaa jira.